Baga ayyaana bara 2017 geessanii ayyaanni kun kan nagaa, kan milkii, kan tokkummaa isiniif dhangaa bareedaa qabannee jirra. Tokkoof jalqaba irratti obboleettiin keenya oliitii asitti naafeera. Baga ayyaana bara 2017 ittiin isin ga'e jecha ayyaanni kun kan nagaa, kan milkii, kan tokkummaa isiniif haa ta'u jecha ani nagaa Mateus 5:9 akkas jedha, warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo amartii ergaa bara 2016 qabdii gara waltajjiitti naasimadha. Baga geessan. Baga ayyaana bara 2017 ittiin isiniin ga'e jecha an jaalala. Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa akkas jedha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate, ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Ergaan dhumarratti qabu immoo wal jaalladhaa. Waaqayyoo tala nu jaallate akka inni tala nu jaallate isinis wal jaalladhaa. Waaqayyoo jaalala jaallata. Kiristoos jaalala keenyaaf jedhee fannifamee fannoo irratti nuuf ba'e waan ta'eef isinis immoo wal jaalladhaa. Waaqayyoo jaalala jaallata. Yoo walii keessan nu jaallattan Waaqayyoo jaallata waan ta'eef wal jaalladhaa. Ayyaanni kan milkii, kan jaalalaa, kan tokkummaa isiniif haa ta'u. Galatooma. Amileen itti xiqqaata. Amma immoo obboleettii keenya seenaa dhaamsa bara 2017 qaba jechaa jirti. Gara waltajjiitti naasimadha. Baga ayyaana bara 2017 geessa. Ani ifa. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa ka'edha. Yesuus namootatti dubbate, ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa ni qabaataa jedhe. Kanaafiyyuu dhaamsin isinii qabu. Ammatu ibsaan kun jinni kun hundumtiisuu badee deemnu hin cabne hin banna waanta ta'eef Yesuusin isin hin qabnu taanaan akkasuma hin banna hin cabne waanta ta'eef Yesuus isa ifa ta'e qabaachuu qabnaan isiniin jedha. Ammas wangeela keenya keessaa ka'edha. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa ka'edha. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte dhokachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu nuun ibsaa biyya lafaati waan ta'eef. Nuun ifa biyya lafaati waanta ta'eef Yesuus isa ifa ta'e qabaachuu qabnaan jedha ayyaana kana. Amileen itti xiqqaata. Kana taansuudhaan obboleessi keenya yeroo san Saamu'eel dhaamsa bara 2017 qaba jechaa jira. Gara waltajjiitti naasimadha. Egaa Waaqa isiniif haa ta'u. Baga bara 2017 ittiin geessan. Ani karata Maatiyos 7:7 irraa akkas jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala kutaa isinii banama. Kan kadhatu hundinuu hin argata. Maatiyos 7:7 irraa argachuu dandeessu. Dhaamsan isinii qabu warri bara 2016 kadhanne bara 2017 kadhadhaa jechuun barbaadan milkooftu. Ayyaan kan tokkummaa, kan milkii, kan quufaa isiniif. Amilee kennaafi. Kana taansuudhaan obboleettiin keenya seenaa dhaamsa bara 2017 qaba jechaa jirti. Gara waltajjiitti naasimadha. Akkam jirtu? Ayyaana waggaa bara 2017 baga nagaan geessanii. Ani qajeelummaadha.
macaafa faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbitee kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuutiin si dibee hiriyoota kee akka caaltu inni godhee jedha. Kanaaf qajeelummaa jechuun Waaqayyoof ajajamuu qabna. Qajeelummaa jechuun kan akka garaa Waaqayyo nutti gammadutti jechuu qabna. Qajeelummaa jechuun haadha keenyaaf abbaa keenya gammachiisuu qabna. Qajeelummaa jechuun obboleettii keenya obboleessa keenya gammachiisuu qabna. Kanaaf warri bara 2016 jalina hojjechaa turtan warri cubbuu hojjechaa turtan bara 2017 qalbii jijjiirradhaa. Qalbii jijjiirradhaa waan gaarii hojjedhaa. Qalbii jijjiirradhaa Waaqayyoon kadhadhaa waan gaarii hojjedhaa. Yoo bara 2017 ammoo jechuun barbaada. Kanaaf yaa abbaa koo qajeelummaa hojjedhu, yaa haadha koo qajeelummaa hojjedhu, yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo qajeelummaa hojjedhaa, yaa biyya keenya qajeelummaa hojjedhaa, yaa amantoota keenya yaa saba Waaqayyoo qajeelummaa hojjedhaa. Sinin jechuun barbaada. Kanaaf qajeelummaa hojjedhaa, qajeelummaa hojjennee Waaqayyo biraati waan qooda qabnuuf Waaqayyo mootummaa Waaqayyo alla yoo qajeelummaa hojjenne yoo qajeelummaan hojjennu ta'e immoo abidda bara baraatti gubanna waan ta'eef qajeelummaa hojjedhaa Waaqayyoon kadhadhaa. Qajeelummaa hojjechuu qabna Yerusaalem ishee haaraa sana dhaaluudhaaf immoo. Kanaaf qajeelummaa hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Dhaamsan umarratti isiniif qabu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana milkii, ayyaana quufaa, ayyaana eebbifamuu isiniif haa ta'u. Barri kun bara itti isin rakkina keessan dhiphina keessa yaaddoo keessan irraanfattan isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Dhaamsan isiniif qabu kanuma dhaamsa koo xumureen jira waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Amileenitti xiqqaa ta'u obboleettii keenya seenaa. Kalataan Sudaan obboleettii keenya beekamtii dhaamsa bara 2016 qaba jechaa jirti. Gara waltajjii tiraas badhaa. Baga ayyaana bara 2017 geessanii ammaan isiniif qopheessuudha. Of qopheessuu Luqaas 17 lakkoofsa 34. Ani isinittani maal kan sana namoonni lama siree tokkorra hin rafu. Isaan keessaa inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dhaamsi koo yeroon dhufaatii Waaqayyoo waan hin beekamneef kadhadhaa shaamaa keessanis hin dhaamsin. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa. Kalataan Sudaan obboleettiin keenya yeroo kee Saamu'eel gara waltajjii tiraas badhaa. Akka mootummaa Waaqayyoo. Ayyaanni kun kan milkii, kan jaalalaa, kan quufaa isiniif haa ta'u. Ani gammachuudha Filiphos 4 yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deebi'ee nan jedha gammada. Bara 2016 kan hin gammanne bara 2017 gammada. Abdiin keenya galgalaa Yesuus waan dhaggeeffataniif galatooma. Obboleessi keenya labsii ifaa ergaa bara 2017 qaba jechaa jira. Gara waltajjiitti naas himadhaa. Baga nagaan dhuftanii. Bara 2017 waliin geessan. An ifama Qolaasiyaas 3:13 akkas jedha waliif danda'a namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisa. Dhaamsi koo ifama gochuu bara ifama walii godhee nama beekaadha. Ifama walii gochuu Waaqayyoon baay'een jaallata. Imimmaa isa tokko gammachuu hin ta'in waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.
obboleessa keenya labsii guddaa galateeffannaa amileen itti xiqqaata. Kanattaan Suudaan irra deebi'een jedha baga ayyaana bara 2017 geessanii ayyaanni kun kan nagaa, kan milkii, kan jaalalaa, kan tokkummaa isiniif haa ta'u. Obboleettiin keenya Dibooraanii walaloo gabaabduu bareedduun qaba jechaa jirti. Hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadhaa. Saba Waaqayyoo akkam jirtu? Bara 2017 baga nagaan isiniin ga'een jedha. Amma kan isinii dhiyeessu walaloodha. Walaloon mata duree koo waa'ee bara boqonnaa jedhudha. Dhokataan jireenya namaa sarbee barri hamaa sun darbee haalli hammaatee jeeqamus biyyi jireenyi ulfaatee yoo baay'atus iyyi jireenyi ulfaatee yoo baay'atus iyyi. Akkuma lolaa yaa'ee darbu rakkinnis lubbuu hin qabu kun hundinuus darbee nuuf argina guyyaan tokko jira guyyaan boqonnaa guyyaan tokko jira guyyaan boqonnaa. Ba'aa isa ulfaataa kan dhalootaa olii hunduutti miidhame waan dhibameef falli rakkisee gidirsee hunda ba'aan cubbuu humna ba'aan cubbuu humna caalee harkisee si olitti lubbuu humna caalee harkisee si olitti lubbuu. Daandiin harkaa badee dhaloonni joonja'ee gammachuun dhibamee jireenyi tadhaa'e garuu ilmi waaqaa dabarsee dukkanaa kakuu haaraa fidee nuuf bara boqonnaa kakuu haaraa fidee nuuf bara boqonnaa. Maal gammaddaa hin jedhiina haaloo ulfaataadha jiraachuun dhibamee madda quba harkaadha. An abdii qabuttan gammadaa kanaafan of qabee qulqullummaa hojjedha kanaafan of qabee qulqullummaa hojjedha. Naaf jettee uftee bifa amanamummaa aangoo homtuu si madaalu aangoo waaqummaa Yesus ati nuuf hundeedha argama jireenyaa Yesus si qofaadha buddeenni jireenyaa Yesus si qofaadha buddeenni jireenyaa. Ayyaanni kan nagaa kan gammachuu kan milkii isiniif haa ta'uun jedha waan na dhageeffattaniif guddaan haa galatooma. Amileen itti xiqqaata. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa abdiin keessan bara 2016 abdiin qabdan yoo ta'e abdii keessan bara 2017 abdii keessan Kiristoosiin godhadhaa manni keenya galgalaa Yesus abdiin keenya galgalaa Yesuus waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Amileen natti xiqqaata. Kanattaan Suudaan kan dhiyaatu keeroo qabna ijoolleen as ba'anii keeroo nu agarsiisu gara waltajjiitti naasimadhaa.